Biyya keenyatti yoo galle yoo xaafii amne daakuu xaafii yoo amne yoo qoraan amne nuti ogeettii yoo taane waaqayyo ogummaa nuuf haa kennu hunduma keenyaa fi kana hojjetannee mana keenya keessatti foon malee qoraan malee kaarabumaan elektiriikii bichaan kana hojjetannee nyaannee buluu ni dandeenya. Irbaata godhanne qursii godhanne haa eebbifamu jedhaa tsoomni keessan haa dhagahamu warreen tsoomaa jirtan. Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni kabajamtoonni maatii chaayinaan abeeloof nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam fayyaa keessanii jirtu galata waaqayyoo an nagaa guutuun qaba waaqayyoof haa galatu. Guyyaa har'aa egaa ramadaana keessa madaamee ka'aa kana go'aa waan nuun jettuufu guyyaa har'aa viizaa utuu foorinii keessa hin kaayin gallaayyaa keessatti akkamitti akka hojjennu hunduma isaa isinitti argisiisaa. Warri chaanaalii kiyyaaf haaraa taatanii laayik sheer sabskiraayib gochuun na duukaa ta'a na hordofaa isiniin jedhaa. Warri na hordofaa turtan immoo hedduu galatooma isin galateeffadha. Amma daariktuma yookiin kallattumaan gara hojii isaatti gallaa na hordofa. Amma wantoota nu barbaachisanii qabadheen isinii dhufeen jira. Asumaanii dursaa wanta nu barbaachisan kunoo asii irshoo yookiin immoo arabni hamiiraa kan jedhanidha. Akkasumallee sukkaara finjaala tokko shinii tokko jechuudha. Badeen ashaboo mil'aaga walakkaa maankaa walakkaadha. Akkasumas zayitii finjaala tokkoo fi duqeetii birciqoo lama duqeetii adii jechuudha. Daakuu isa adii white flour isa jedhanidha. Kana nu barbaachisaa tokkoon isaa jammarraa kunoo hamiiraa as naqannaa wal mafaanaa ashaboollee akkasuma sukkaarallee asumaan zayitii keenyallee asumaan erga akkas gooneetii xiqqoo bishaan itti naqnaa jechuudha. Bishaan ho'aas miti qorraas miti giddu galeessasaa jechuudha. Giddu galeessasaa egaa itti naqanneetii haala kanaan egaa wal keessa gooneetii xiqqoo ishee hanga irshoon kun koffi jedhutti itti qadaannee xiqqoo tursinaa jechuudha. Kunoo deebi'ee ofiin jira. Kunoo hamiiraa yookiin immoo irshoon isaa egaa inni akkanatti koffinuu jedheeti kunoo birciqoo lama qopheeffadheera isiniin jedheera itti naqadhaa jechuudha. San booddee haala kanaan yoo barbaadan maashiniitiin bukeessitu yoo barbaadan harkaan bukeessitu an amma harkaan natti tola waan ta'eef kinoo amma haala kanaan bukeessadhee ka'een jira. Isin haga faamilii keessanii hojjetachuu ni dandeessu. Ani xiqqeesseemanii haga faamilii kiyyaa hojjetadhee bakka haga inni kofnuu jedhutti qadaadannee turraa na hordofa. Kinoo amma wantoota na barbaachisanii qopheeffadheen jira. Kunoo as juubeen biizaadha. As immoo zayituunii firee zayituuniiti. As immoo soosii qullubbii fi timaatima walitti qimaaqimii wajjiniin anqulaalla'ee kalaaxatti daakkadhee jira. Kun immoo inni har'a itti jedhu kunoo kana gallaayyaa inni beektu je'eetinii yaada. Gallaayyaa kana immoo kunoo kanatti yoo bukoo goone hin qabatu jettu ni gaafattu. Akka inni hin qabanneef immoo kunoo waraqata kukkutee qopheeffadheen jira. Haga saayizii isaatti jechuudha. Waraqanni kun gurguddaadha. Garuu isin immoo akka saayizii gallaayyaa keessanitti kukkuttanii ni qopheeffattu jechuudha. Haala kanaan egaa keessa gashitanii akka bukoonsaa isin jalaa hin qabanneef inni kuni kunoo kana fakkaata. Maqaa isaan beeku kun akkasitti itti hojjeta namoonni baay'een. Kan immoo kukkuttanii haga saayizii isaa keessa godhattu. Amma bukoon kiyyaa koffinaa jedhee jira. Daariktuma yeroo hojii isaatti gallu kan irratti bukoo isaa diriirfa'uu qopheeffadheen jira. Hordofaan isiniin jedha haala salphaafiin daqiiqaa keessatti hojii kan daftanii xumurtanidha.
Akka viidiyoon kiyya isinitti tolu abdiin qabaa isiniin jedha. Jaalleewwan kiyyaa na amma bukoo kiyya xixiqqeesseen jechuudhaan amma xixinnoo garmalee miti kanaan ejjedhu saayizii gallaayyaa kanaati jechuu kanaan ejjetadhu. Gallaayyaa kanammoo haga saayizii isaa ani haga saayizii isaan ejjetadha. Inna isinis haala kanaanii egaa bukoosaa akkasitti diriirfanne maaliif haga saayizii sanaa malee hin ejjennu waan ta'eef ani gurguddaa miti kan ejjedhu. Kunoo haala kanaanii akkasitti diriirfattu baay'ee bareedaadha. Isheen kuni san booddee bukoo kana as keessan godha. Kunoo haala kanaanii bukoosaa as keessa kaawwattu otoo soosiisaa ittiin naqatee jechuudha. Amma soosiisaa irra dibadheetaniin isinitti argisiisa yeroo hundumasaa. Kunoo akkasitti egaa soosiisaa keessa godhattaniiti zayituunii habbasaa jechuudha. Haga isin barbaachise itti godhattu. Yoo isa yeroo diriirsitan itti gootan yeroo kana keessa galchitan immoo waan isin jalaa angala'uu fi as keessatti yoo itti gootanitu irra bareedaa jechuudha. Yaani haala bareedaa salphaadha. Kunoo akkasitti itti gootanii immoo juubanii itti gootu. Akkasitti kana xiqqooma bakka haraaraama ho'istanii ala tuula daftanii sinii xumuramaa jechuudha. Fooliin isa tokko keessa immoo futaayera viizaa senemoonii waan adda addaa kaawwattu. Isa kana immoo utuma isa sana ejjettanii isa kanas akkasitti ejjetan. Kunoo amma kana fiddanii as keessaa gashitu. Kunoo ani amma fakkeenya asii 200 godhee jira. Asii immoo kunoo daqiiqaa haga irra godhatan daqiiqaa 10 irra waan akkasii irra godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo amma haala kana fakkaatee jira. Silaalaan isiniin jedhaa dhugaadha. Kunoo haala kanaanii baay'ee bareedee ajaa'iba. Haala kanaan hunduma isaa xumuree isinitti argisiisa. Haga dhumaatti na hordofaa isiniin jedhaa. Gallaayyaamatu akkanattiin hojjetaa jechuudha. Jaallatamtoota kiyyaa haala kanaanii kunoo akkasitti xumureetiniin jira. Kunoo akkasitti muree. Kunoo haala kanaan babbareechee xixiqqeessee mureetiin jira. Baay'iseen ejjedhee gallaayyaatti fakkeenya baay'ee xixiqqoo hin bareeddii. Kunoo as ilaalaa. Yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuun na hordofaa isiniin jedha. Hojii baruun barbaachisaadha jiru. Baay'ee gaariidha. Gaaf tokkoof namaaf tola. Maaliif yoo jettanii gaaf tokko yoo qoraan amne biyya abbaa keenyaatti yoo gallee yoo xaafii amne yoo kasala amne homa yoo amne kunoo daakuma suuqii irraa anqee duqeetima bitanne foon malee. Foon amma kun foon hin qabu. Zayituunuma juubenee qullubbii timaatimii bas. Kanumaanii hojii bareedaa hojjetannee irbaata keenya godhannee oollee buluu ni dandeenya. Ogeetti yoo taane Waaqayyo ogummaa nuuf haa kennu dursee. Warri tsoomtan immoo Rabbiin tsooma keessan isiniif haa dhagahu. Kunoo kana fakkaataa viizaan kiyyaa har'a kananitti hejjedhe gallaayyaatti viizaa kana. Akkamiin akka kanatti hejjedhe waan ta'eef bakka baay'ee bareedaadha jedheetiin yaada. Yoo isinitti tole immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhaa na hordofaa isiniin jedhaa. Chaaw lafa nagaa turaa.